Hoolibbu akkam fayyaa keetii? Jira akkam mee ati fayyuma? Maalan jira jetteetii qilleensi biyyaatu nu dadhabsiiste. Maal immoo maal taatarree yaa caalaa maal taatanii? Wii seenuu koo beeyanii waa'ee rakkachaa jirra nuroo dadhabne homaa bade maal taatan immoo maaltu bade? Maaltu bade jettaa waanuma tokko waanuma fuunee dhiisnu wallaalle nuroo bara kanaatti. Maarree caalaa akkuma biyyi jiraatetti jiraatu be. Biyyi kaayaa seenuu beektaa biyyi akkuma jiraatetti jiraachuu sirriidhuma ta'ee ormi jaalallee qaba in gargaaraati garuu waanuma tokko kaardiidhuma tokko naa bitoo siin jedhe ishiin jettu be. Bade caalaa maal horii kaardii sii bituu hin dinne be yaaduma naa guutuu dide malee. Maalii seenaa illeedhuma gizee gaafuma hunda sii guutuu daati. Ergana biraa deemtee erguma sitti haasa'uu jammare amma waggaa lama dabarraa takkammatti kaardii naa guutuu dadhabde. Siifan guuta caalaa bakka amma kana maa aartee dubbattaree lama sii guuta guutuu akkamittan dhiisa jetteeti. Maalii seenuu koo maalii lubbuu akkamitti akkanatti jennee ta'anii baay'een cannaqama isaanuu karoora guguddaan baasaa raduu argite seenuu koo. Maal faa baasaa argame natti maalni karoora haaranatti baaste? Bara kanammaa bara 2015 kana waa guguddaan hojjedhadhee yaada kaa waaqa na gargaare waaqa birattis immoo gargaarsa nama jiru atis na gargaari ka. Maaltu jiraree maali waan danda'amu ta'e namas si gargaara akkamittas hin gargaarre waan karoora jireenyaa ta'e. Maalii lubbuu akkamitti waan karoora jireenyaa ta'uu baataree waanuma guguddaadhuma isaatan hojjedhaafani. Haa ta'u mee qoy deebisee sii bilbilaa caalaa. Ishi isin eega kaa lubbuutu isin eega. Haa ta'u ishi. Barana yoo seenan birrii naa ergite. Eelumaan irraa sobeetan mana ni ijaara jedhaani irraa fuudha. Seenarraa fuudheen baran. Nantas naannaa bara 2015 tun baruma to'anaa taatu. Anannaa ajaa'ibe. Kun amma dhuguma dhirsanaa ta'a. Amma manatti bilbilu rakkinuma isaa. Amma manatti bilbilu rakkinuma isaa. Amma manatti bilbilu rakkina isaa. Kunan akkamittiin yaa Rabbi. Anuma bichaadha moo hundumatu jaalallee ofii akka kanatti janajjana. Anuma natti haafoo manaaf fayyadu natti haafiyyuu hin barbaadu. Bilbilaa jira ammoo isaa hojiin qabuun bilbilan irratti maal godhinaan jedha. Hin kaastu bilbilan irratti beektee jiru. Irratti beekte moo hin kaastu bilbila maal taate moo laata? Ishiidhuma harkaa barana birrii amma taate baafadhee mana ijaaradhee mana abbaa fe'ee footoo kaasinitti ergaa. Ishuma harkaa mana birrii baafadheetu mani. Abeet bara 2015 anumaa bara jireenyaa taati. Biyyi muluun amma maal argate caalannaan jedhanitti an taslaana. Maal lagalche ani hojjetee natti fide tokko. Irratti ayyaalamee bilbiluma kana ana jalaa kaasuu iddoo. Hubadde ani jaalalamti kunoo natti hafe maal? Yoo jaalalamti kun natti hafe maaliin jedhe? Maa akkanatti natti bilbila maal godhedha amma ishii? Mee qoy jirmaa kaasita laala waan inni jedhu. Heeloo. Maalii lubbuu tamaa kaasuu diddaree badee ani taa'is eegaa waan ani natsaa fayyadamu sitti fakkaate daatan kaffala. Bad maaran godharee anis hojii dhumarran jira kanaaf ani caala. Maarree immoo ana nama jedhe san tuqirsi jedhee. Lakkii ana maal qirna jedha maal yoo ta'e dhumatti deemna waan gaarii yoo ta'e waan hojiitiif yoo ta'e. Laal bee lubbuu akkam seetee seenuu koo. Baraan ammaa karoora guddaan qaba bara 2015 kan mana bareedaa isaa ijaareen bara ati galtutti akkatti boqonnu godhaafan. Haa ta'u mee kaan laalla waaqayyotti nu haa guutufatis jabaadhu jeenis kaanuma ta'een goggodhame yoo natti tole. Yoo natti tole hin jedhin kaa'e seenuu koo. Yoo natti tole hin jedhin lubbuu akkamitti sitti hin tolle akkuma ta'etti itti yaadimee kun har'aan sitti dubbadhee itti yaaditi akkuma ta'e goggoonamee. Mee nan laala bee waanuma godhamu nan laala jechuun ani kaamaatii sidhuman gargaaraa maal godha? Ati maatii keeti moo
nuuroo boruutu sii caal boru dhufteetitti boqottas hin jedhe seenu kun dhugaa mana bareedasaa waan ati jette takka takkaanan hojjedhaan haa ta'u bakka ishiitti yaadetuma siin bilbila maarree samuuna silma walii bilbila maalii ogguma samuuna kan laalatamma halkanii guyyaa kanarratti yaadi kun waan gaarii dhabe seenuu koo maalii caala halkanii guyyaa yaadurra hin taane hunduu karooran haala qabsiisaniitti deemudha malee akkanumatti hunduu halkanuma guyyaa yaada sammuuf dhukkubsuun maal dabalare naagale garuu seenuu qolaan lubbuun anis itti yaada halkanii guyyaan itti hojjedha amman dadhabutti atis ittuma dadhabiituma naa yaadi malee haa ta'u kaamee walii bilbilee waan hundaa'e chaa'u ishii lubbuu baay'ee si jaaladha anillee sin jaaladha nagaa ta'e ishii chaa'u nagaa naa ta'e siin bilbilaanuu galgala tolee rakkoon qabu maarreen ishii ona kaasitii sa'aatii dhuma lama keessa si bilbilan haa ta'u ishii jaala fayyaa ta'e chaa'u ishii seeniyyee baay'ee si jaaladha ishii haa ta'u abee yaa dhiiruma kana nan jedhu ani hiriyaadhuma koo ka'ee hiriyootuma ta'u dubartii gaafadhu laata akkuma ani janaadhumaan akkanatti rakkadhu kan akkuma inni birrii bichaan irraa barbaadu kun jaalala naa qabamu birrii dhagaruu ana naafuu galuu dide maalaman godhaamu mana kana dhuguma ijaara ka'eetti kennu laata abee ka'eetuma hiriyaadhuma tiyyate gaafadheetuma hiriyaadhumti koo diroomti koo maaluma akkanaan jiran laata amma dhuguma kun birriidhuma kana odoo itti ergee ka'ee ta'u birruma 50-60 takka odoo itti ergee manuma kana ijaaree na eega hin beekan mi'aa ta'u kan fiyaa godhu abeet gammadeerraa seenuu namman erga ishii jette akkuma ta'e tana mansiifadha ishii birrii san ishii naa erginaan sobeen achi ba'ee mana zanaa jedhee bareede tokkotti sawwaree qaashitti godhee tan ergaa akka attan jammare ilaaledheen bara 2015 tun bara tawaataatu tasnaanna'ee maal abbaa ishee amman jirutti dachee tanarraa amma beeqaanan jiraadhuuf nan tasnaanna erga ishii dhumta mana shaanitti ababbaleetuman akkuma ta'e birrii 70-60 takka harkaa baasen xinnoo tureen immoo manatti ergee amma sarkaan baafadhaa ittuma bilbilee tallaalamee waan mashiin naan jettu gizee ishiin itti bilbilee ishii ilaaletan amma ammuma seen jala seeneen ababbalee waan tokko karoora akkana jedheen tan harkaa baafadha na laalta eelumaan jechuudha ishiidhuma ilma amansiifadheetuman ishii akkuma ta'e harkaafadhee bara tiyya ta'uu qaba baroota baay'een dararama ilma naasubsa guyyaa tokko kaardii naa guutadheen hin beeku baratan ammaa bashannanuu koo dirqamu manatti taati baricha hojjetanaan jedha yaa waaqayyo baricha kana baruma naaf guutee jireenyi koo walqixxaatu barantas naannee akka hiriyaa kootti uffadhee deemoti naa godhe micooma tana bichaa garaan alaaffisi isumas kadhadhaan homaa miti yaa waaqayyo ati isumas kadhadhaan jedhe yaa rabbi